Eebila 2026 oduu sibuu neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Aboot waraanaaf qophaa'aa jiraachuun dhaga'ame. Tibba darbe pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Waradaa Finfinnee turan. Ministeera muummee Abiyyi Ahmed dabalatee aangawoota mootummaa federaalaa waliin mari'atanii turan. Marii sana hordofee mootummaan federaalaa yeroo aangoo bulchiinsa yeroo Tigraay kan Jeneraal Taaddasaa Waradaatiin durfamu waggaa tokkoof dheeressuu beeksisee ture. Waan kana garee Aboot Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu biratti mormiin mudatee ture. Gareen sun ibsa baaseen barri aangoo bulchiinsa yeroo Tigraay dheerachuu irratti nuti waan mari'annee hin qabnu jedheera. Murtee gamtokke mootummaa federaalaati sunii jechuun ibseera. Sun immoo waliigaltee Piriitooriyaa kan cabse jechuun ibsa baaseera Aboot. Murticha booddee muddamni mootummaa federaalaa fi garee Aboot kana gidduu jiru hammaatee waraanni banamuu danda'a jedhama. Gareen Aboot tibbana walgahii jabaa magaalaa Aksuumitti taa'eera. Gareen sun bulchiinsi yeroo Tigraay diigamee mootummaan naannoo Tigraay kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu waraana kaaba Itoophiyaa dura ture deebisuuf akeeka qabaa jedhan maddeen walgahii Aksuum dhimma kanarratti akka xiyyeeffatu himama. Bulchiinsi yeroo Tigraay kan Taaddasaa Waradaatiin hoogganamu akkamiin akka diigan irratti marii bal'aatu taasifame. Walgahii sana irratti yaadonni gurguddoon lama dhiyaachuutu himama. Gariin akka yeroo obbo Geetaachoo Raddaa caasaa gara jalaa diiganii obbo Geetaachoo qofti gubbaatti hafanii booda Tigraay akka bahan dirqamsiisan caasaa bulchiinsa yeroo gajjallaadhaa diiganii Jeneraal Taaddasaa qofa gubbaatti hambisanii dhumarra akkuma obbo Geetaachoo Raddaatti geggeessuu wayitaa jedhan. Gariin immoo Jeneraal Taaddasaan gubbaadhaa dhiibbaa irratti godhanii kaasuu ergasii Dabratsiyooniin bakka isaanii buusuun caasaa bulchiinsa yeroo diiganii caasaa waraanaa dura deebisuu kan jedhudha jedhan. Filmaatawwan sunneen lameen qabamanii Jeneraal Taaddasaa Waradaa irratti gubbaadhaa dhiibbaa jabaan taasifamaa akka jiru dhaga'ame. Yoo sun milkaa'uu baate caasaa bulchiinsa bakka maratti akkuma yeroo obbo Geetaachoon humnaan qabachuuf loltoota bakka bakkatti qubsiisaa akka jirantu mul'ataa jira. Loltoonni mooraa loltummaa garaagaraa turanii fi kanneen leenji'aa turan coofamaa jiraachuu odeessi ni mul'isa. Tibba filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamuuf jedhutti bulchiinsi yeroo Tigraay deebisee qabachuuf garee Aboot Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu karoorfachuutu dhaga'ame. Sun immoo waraanni kaaba Itoophiyaa waan hin oolle akka ta'e agarsiiftuudha jedhu xiinxaltoonni. Gareen Aboot Dabratsiyoon fa'aa boordii filannootii haqamanii jiru. Gareen sun carraa filannoodhaan Tigraay qabachuu hin qabu. Filannoonis Tigraayitti hin adeemsifamu. Mootummaan federaalaa kutaa biyyattii maratti filannoo adeemsisuuf jira. Tigraayitti yeroo turtii bulchiinsa yeroo waggaa tokkoon dheeressee jira. Sun Dabratsiyoon faatiif tasa waan liqinfamu miti. Carraan Aboot yoo humna qabaatan humnaan qabachuu qofadha jedhu xiinxaltoonni. Walgahiin Aksuum tibbanaas kanuma hojiirra oolchuuf akkamiin akka taa'ame shakkiin qabu jedhu. Mootummaan federaalaa immoo sochii garee kanaa callisee hin ilaaluu jedhu taajjabdoonni. Hirmaachisummaa garee Aboot dhiisee qofaa isaa bara aangoo bulchiinsa yeroo kan dheeresseef garee kana guutuutti mogeessuu akka agarsiisu himu. Humna waraanaa naannawaa daangaa Tigraayitti mootummaan federaalaa kuufate akka qabus ibsu. Mootummaan federaalaa garee kana waliin hariiroo kan kute gaafa boordiin filannoo beekamtii kennee fi deebisee haqe jedhu xiinxaltoonni. Gareen Aboottii fi qondaalonni waraana Tigraay garee kana waliin jiran mootummaan Eertiraa waliinis gamtaa Simiddoo jedhamu tolfachuun erga dubatamuu jalqabee bubbuleera. Daangaa naannoo Tigraay fi Eertiraa gidduu jiru irraa humnoonni federaalaa hin jiran. Warri gamtaa Simiddoo jedhamu tolfate sun dhorkaa tokko malee walakkeessa socho'aa akka jiran qondaalli Tigraay Aboot irraa fottoqan irra deebiin ibsaa jiru. Simiddoon immoo humna finxaalessaa faannoo keessaa gamtokkoof waliin hiriirsuunis dubbatamaa jira. Akeekni Aboot gulantaa lama qaba jedhu taajjabdoonni. Kan jalqabaa naannoo Tigraay deebisanii to'achuu mootummaa federaalaa harka micciiranii Tigraay harka mootummaa federaalaa keessa hin jirre bulchuu. Kan lammataa immoo ergasii humna jabeeffatanii humnoota garaagaraa waliin gamtaa tolfatanii Finfinneetti deebi'uudha jedhu. Oduu taanuun loltuun Israa'el yeroo siidaa fannoo Yesuus caccabsu agarsiisu muffii kaase. Raayyaan ittisa Israa'el suura loltuun isaa fakkii fannoo Yesuus Kiristoos burruusaan caccabsu agarsiisu dhugaa ta'uu mirkaneessee dhimmichas nan qoradhaa jedhe. Raayyaan ittisa Israa'el suuraa loltuun isaa kibba Libaanositti fakkii fannoo Yesuus Kiristoos kufee jiru burruusaan yeroo rukutu agarsiisu gadhiifamuu hordofuun dhimmichi qoratamaa akka jiru beeksise. Fakkii dilbata eebila 1926 irraa eegalee miidiyaa hawaasummaa irratti tamsa'uu eegale sanaan hawaasa kiristaanaa addunyaa guutuu biratti dheekkamsaa fi balaaleffannaa guddaa kaaseera. Akka gabaasa Times of Israel jedhutti raayyaan ittisaa Israa'el IDF loltuun sun duula waraanaa kibba Libaanos keessatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa ture tokko burruusa fayyadamuun fakkii fannoo sana irratti miidhaa yeroo qaqqabsiisu suuraan agarsiisan dhugaa ta'uu mirkaneesseera. Gochi sun
kan dhaga'ame Israa'el kibba Libaanos keessatti duula waraanaa torbanootaaf geggeessiteen miidhaa guddaa qaqqabuu, lammiileen nagaa 2,000 ol ajjeefamuu fi kumaatamaan kan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'uu gabaafamaa osoo jiruuti. Raayyaan ittisa Israa'el galgala dilbata ibsa baaseen gocha sana sarbiinsa naamusa cimaa jechuun kan ibse yoo ta'u, gochi loltuu kana naamusa miseensota dhaabbatichaarraa eegamu kan faallessudha jechuusaa gabaasichi ni agarsiisa. Dabalataanis raayyaan ittisa Israa'el dhimmi sun North Command ajaja Kaabaar biratti toora ajaja dhimmi ilaallatuun ilaalamaa akka jiru ibseera. Bu'aa qorannichaa irratti hundaa'uun namoota balleessaa qaban irratti tarkaanfii sirreessaa fudhatamaa akka fudhatu beeksiseera. Xumura irratti Iraan marii USA waliin irratti akka hin qophoofne ibsite. USA'n Iraan waliin marii geggeessuuf jiila pirezidaantii taanaa kan ta'an JD Vaansiin durfamu gara Islaamabaaditti ergiteetti. Iraan ammoo USA waliin marii gochuuf ammayyuu murtee dhumaarraa hin geenye jechuun ibsite. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Iraan kan ta'an Ismaa'eel Baageey akka ibsanitti Iraan marii marsaa lammaffaa US waliin Paakistaanitti taasifamu irratti hirmaachuuf dhiisuu ammayyuu hin murteessine. Haga ammaatti marii marsaa itti aanu geggeessuuf karoora hin qabnu. Dhimma kana ilaalchisee murteen dhumaa kenname hin jiru jedhan qondaalli Iraan sun. Trump garuu marii marsaa lammataa wiixata Eebila 20 geggeeffama jedhameef jiila marii erguu beeksise. USA bakka bu'uun kan gara Paakistaan imalan pirezidaantii taanaa kan ta'an JD Vance, ergamaa addaa Steve Witkoff fi Jared Kushner dhibdee ba'aa giddugalaan namoonni kitila 30 ta'an hiyyummaatti seenuu maluu jedhamaa jira.